ኢየሱስ ክርስቶስናaf galanni guddaan haa ta'u. Walitti buusuudhaaf dhufe Yesuus. Warra jaalala maallaqaa qaban maallaqa isaanitti adda baasuudhaaf ilmi abbaa abbaanis ilma Kiristoosin caalaa kan jaalatu yoo ta'e Kiristoosiif kan malee miti. Eenyuun caalaa jaalattaati? Eenyuun caalchiftee jaalattaati? Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanna dinqee ammas Yuudaan maallaqa jaalala maallaqaa qabaachuusaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa 12 Wangeela Yohaannis 12 lakkoofsa 1-8 isa jiru walii wajjin laal. Yuudaan Kiristoosin dabarsee akka inni kennu jaalala maallaqaatu isa mo'ate. Eshi Haleluuyaa lakkoofsa 1 akkas jedha. Ayyaaneffamuun Faasikaa guyyaa ja'aan jiru Yesuus Beetaaniyaa iddoo Alaazaar ture dhaqee inni isaa Yesuus warra du'anii keessaa dammaqse ture. Achittis irbaata qopheessaniif Maartaan hin ergamti. Alaazaar garuu warra isaa wajjin maadditti ta'anii keessaa tokko ture. Maariyaam yommuu urgooftuu dibataa makaa hin qabne hidda biqiltuu gati jabeessa naardoos jedhamu irraa kan hojjetame akka walakkaa leetirii kan ta'u fuutee miila Yesuus lachuu dibde rifeensa mataa isheetinis haxoofte. Manichis immoo foolii urgooftuu sanaan hin guutame. Barattoota isaa keessaa tokko Yihudaan namni biyya Kiriyoot inni isa qabsiisuudhaaf jira ture garuu kana irratti inni Yesuus Kiristoosin qabsiisuudhaaf ture kun Yihudaan kana irratti akka jedhe urgooftuun kun meetii 300 gurguramee maaliif warra hiyyeessotaaf hin kennamne jedhee dubbate. Meeqatti meetii 300 gurgurame. Urgooftuu Maariyaam Kiristoos Yesuusin dibdee du'a isaaf isa qopheessite tilmaama keessa galchee Yihudaan. Urgoofticha tilmaama keessa galche Yihudaan. Urgooftuu tilmaama keessa galcheet maal jedhee urgooftuun kun maaliif gurgurame hiyyeessotaaf hin kennamne meeqatti meetii 300 gurgurame hiyyeessotaaf maaliif hin kennamne jedhee dubbata. Barreessaan kutaa kanaa yookaan immoo iyyuu macaafaa kanaa Wangeelaa Yohaannis akkas jedhee dubbateera. Lakkoofsa 6 kana immoo hiyyeessotaaf oo'ee miti hattuu waan ta'eef malee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Korojoo horii isaanii isatu baata. Isa baatu keessaa hin fudhata ture. Yohaannis waa'ee Yihudaa yommuu dubbatu maal jedhe? Hiyyeessotaaf yaadee miti Yihudaanii. Hiyyeessotaaf yaadee osoo hin taane kana dura iyyuu korojoo keessaa hin fudhata ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yihudaan hiyyeessotaaf yaadee osoo hin taane kan kana godhe durumaaniyyuu korojoo keessaa maal godha ture? Hin fudhata ture. Hin hata ture.
hatuudhaaf malee fudhachuudhaaf malee urgooftuun gooftaa Yesuus Kiristoos dibame gurguramee hiyyeessaaf haa kennamu jedhee hiyyeessaaf yaadee son taane maal qaba urgooftuun isheen fidde kuni gurguramee sokkii korojoo keessa galee achi keessaa fudhachuudhaaf. Yuudaan maallaqa jaalala maallaqaa qabaachuurraa kan ka'e yeroo xiqqoo keessatti sekendii keessatti herreegatti geeddaree shittoo isheen yookaan immoo urgooftuu isheen Yesuus hin dibdee herreegatti geeddaree meetii 800 gurguramee hiyyeessaaf kennamuu qaba. Laala Yuudaan hattuu waan ta'eefidha. Yuudaan hattuu waan ta'eefidha. Yuudaan jaalala maallaqaatiin qabameeti. Buleessa koo obboleettii ko jaalala waaqayyootiin qabame, jaalala firaatiin, jaalala riyyaatiin, jaalala mucaa keetiin, jaalala ofii keetiin, namni ofillee hin jaalata, ofii isaallee hin jaalata namni, ofii kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa ofii kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa mucaa kee hin jaalatin, Kiristoosin caalaa biyya lafaa hin jaalatin, Kiristoosin caalaa waan jaalattu hin jaalatin. Waa hundumarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Biyya lafaarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Hundarra caalchisii Kiristoosin jaaladhu. Satu bu'aasii qaba. Kiristoosin Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Buleessa koo, buleettii koo. Yihuudaan Yesuus Kiristoosin dabarsee kan kenneef, Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Hamma dhumaatti bartoonni hin beekne ture. Boqonnaa 13 kana guutummaa isaa haga 30tti gaafa dubbistan waan baay'ee agartu. Dhaqoota 21 irratti kadhaqxanii gaafa laaltan Yesuus erga kana dubbatee booddee hafuura isaatiin dhiphatee dhuguma isinitti himaa tokko isin keessaa dabarsee na kennuudhaaf jedha jedhee dhugaa ba'e. Bartoonni garuu waa'ee eenyutiif akka inni dubbate inni wallaalanii hin beekne. Jalaalos maaliif harki isaanii akka hin xuroofneef, Yihuudaatti bu'anii harki isaanii akka hin xuroofneef, Yihuudaa ajjeesanii harki isaanii akka hin xuroofneef, harki isaanii dhiigaan akka hin banneef of eeggate. Waaqayyoof sin haa eeggatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka isaan hin banneef. Hamma dhumaatti Yihuudaattis jaalala guutuu agarsiise. Hamma dhumaatti bartoota isaatti jaalala guutuu agarsiise. Yihuudaatu Yesuusin dabarsee kenne. Yesuus Yihuudaa dabarsee hin kennine. Abbaa keenya irraa barra. Yesuus Kiristoos akkuma Yihuudaa dabarsee hin kennine diina isaa nus diinota keenya dabarsinee kennuu nurra hin jiru. Hamma dhumaatti jaalala guutuutti agarsiifna. Hamma nu ajjeesanitti amma dabarsanii nu kennanittis jaalala guutuutti agarsiifna. Kanatu bartoota gooftaa nu eebbisiisa. Walii keenya jaalachuu, diina keenya jaalachuudhaan bartoota gooftaa jedhamnee beekamna. Hamma dhumaatti jaalachuu akka dandeessanii ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Haleluuyaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Guddaan sin jaaladhaa. Guddaan sin kabaja. Kan sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912991049 yoo ta'an argachuu dandeessu. Egaa Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee akka kennuuf kan isa taasise sagalee Waaqayyoo irra darbuudhaan mata jaboo ta'uusaa, gowwaa ta'uusaa dhaga'ee hojiirra kan hin oolchine sagalee Waaqayyoo, yeroo isaatti kan hin fayyadamne ta'uusaa, yerootti gooftaan itti dubbatetti yaada garaa isaa geeddaratee kan hin deebine ta'uusaa, waan jedharraa gara booddee kan hin deebine ta'uusaa, dhaga'uu diduusaatu Yihuudaa ajjeesee xumurri isaa badii taasise. Yihuudaa xumura isaa beektu waan inni ta'e. Akka Yihuudaa ta'uun xumurri badiisa. Inni biraa lammaffaa irratti maallaqa jaalachuu isaati. Yihuudaa
hamma dhumaatti du'atti kan isa geesse. Xumura irrattis jalqaba irras maallaqa jaalata ture. Xumura irrattis qarshii 30 gooftaa Yesuus Kiristoosin gurgurate. Yihuudaan yeroo isaatti osoo hin fayyadamin erga yeroon darbee gaabbe. Erga dabarsee kenne, erga maallaqa fudhate, erga Yesuusitti du'i faradame, booddee gaabbe. Booddee gaabbuun faayidaan qabu obboleessa koo. Jalqabarra gaabbi. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagalicha sheer walii godhaa. Wallaqabsiisaa namni irraa haa baratu. Guddaa sin jaaladhaa, guddaan sin kabajaa. Kan sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Shaaloom. Ayyaanni Waaqaa siniif haa baay'atu. YouTube koo share subscribe godhaa namoota hunduma biraan gaa. Ayyaanni Waaqaa siniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Shalom, shalom, shalom.